nagaa fi tasgabbii Suudaan kibbatti mirkaneessuufis Itoophiyaan kutannoon hojjetti jedhan Geediyoon Ximootiyos. Naannoo Amaaraatti humna waraanaa ittisaa lagannaa fi poolisii idilee eebbifameeti jira. Ji'oota sadan darban haleellaa fi aggaamiin haleellaa saayibarii 13,000 ol Itoophiyaa irratti taasifamuun himameeti jira. Kaameruun erga filannoon kololeessaa 12 eegaltee biyyattii keessatti mormii mudatee lubbuun namootaa darbaa jiraachuun himameera. Kooriyaa kaabaa daawwannaa Tiraamp dursuun yaalii misaa'ilaa taasisuun ibsameeti jira. Bakka jirtanitti nageenyi kenna sinaagaa jecha akka moltoo hordoftaa fi daawwattoota qaroo miidiyaa irraa oduu galgala kanaaf qindeeffadhe isinitti hima. Kanan gammaa isinitti himee hanga footoluutii amma gara bal'oonni oduu keenya isin dabarsa. Nagaa fi tasgabbii Suudaan kibbatti jiru mirkaneessuuf Itoophiyaan kutannoon hojjetti jedhan Geediyoon Ximootiyos. Ministeera dhimma alaa Federaalaa Dimokiraataa Riippubilika Itoophiyaa Geediyoon Ximootiyos Jila Suudaan kibbaa irraa dhufe simatanii waliin marii taasisaniiru. Jila olaanaa Suudaan kibbaa bulchiinsa Abbaa irraa dhufeen ministeera dhimma alaa Afrikaa Abbaa Bingi Dingiin kuuliin durfamu waajjira isaanitti simatamaniiru. Kana haasofsiisuudhaan yoo ta'us immoo deetaan ministeera dhimma alaa walta'iinsa idil addunyaa Suudaan kibbaa Akuyubooniin Malaawii fi kanneen biroos marii kana irrattis argamaniiti jiru. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa dhimma waqtaawaa Suudaan kibbaa keessumaafuu bulchiinsa Abbaa irratti jila Suudaan kibbaa wajjin mari'achuu isaanii odeeffannoo ministeericharraa argame ni mul'isa. Jilli kun ijaarsa hidha haaromsaa xumurame eebbifamuusaa erga baga gammadanis dabarseeti jira. Dr. Geediyoon gama isaaniitiin pirezidaantii Suudaan kibbaa Salvaa Kiir eebba hidha haaromsaa irratti hirmaachuu isaaniifis galateeffataniiru. Nageenyaa fi tasgabbii Suudaan kibbaa mirkaneessuuf Itoophiyaan kutannoon hojjechuu akka qabdus ibsanitti jiru. Walta'iinsa dinagdee naannawaa cimsuufis Itoophiyaan walitti hidhamiinsa bu'uuraalee misoomaa babal'isuufis akka hojjettu dubbachuu isaanii eerameeti jira. Naannoo Amaaraa keessatti humna waraanaa ittisaa lagannaa fi poolisii idilee eebbifame. Mana barumsaa leenjii waraanaa bu'uura Birsheel ittisa hojii dhaabuu fi leenjii poolisii idilee marsaa 34ffaa kan ji'oota leenjisaa ture eebbisiisuun himameera. Sirna eebbaa kana irratti keessummaa kabajaa ta'uudhaan kan hirmaatan ajajaa mana barumsaa leenjii Birgeedar Jeneraal Mokonnan Mangistuu akka jedhanitti ergama heera mootummaatiin rakkina nagaa naannichaa mudate furuufis raayyaan ittisaa kenname keessoo tokkoon dhaabbilee nageenyaa naannichaa deeggaruun akka ta'e kan irratti immoo hundaa'uudhaan mana barumsaa leenjii humnoota nageenyaa ji'ootaaf leenjisaa ture eebbisiisuus ibsaniiru. Eebbifamtoonni kunneen immoo biyyi keenya qabeenya uumamaa ishee akka hin fayyadamne baandaa fi kashlabboonni keessoo uumuudhaan waan ta'eef leenjii fudhatanii irratti hundaa'uudhaan nageenya naannichaa mirkaneessuuf ergama isinitti kenname bahachuu qabdan jechuunis ibsaniiru. Imaanaan isinitti kenname guddaa ta'uu beekuudhaan damee hojii isinitti irratti bobba'atan hunda irratti lubbuu keessan wareeguudhaan nagaa naannichaa fi biyya keenya mirkaneessuun qooda keessan gumaachuu qabdu jechuunis dhaamaniiti jiru. Ji'oota sadan darban haleellaan aggaammiin haleellaa saayibarii 13,000 ol Itoophiyaa irratti taasifamuun himameera. Kurmaana jalqabaa bara baajataa 2018 keessatti haleellaa fi yaaliin haleellaa saayibarii yeroo 13,443 Itoophiyaa irratti aggaamamuu bulchiinsi nageenyaa Neetwoorkii odeeffannoo beeksiseeti jira. Guutuu bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti waliigalaan aggaammiin haleellaa saayibarii 8,854 taasifamu tureefis bara 2017 immoo gara 13,496tti ol guddachuu gabaasaniiti jiru. Bara baajataa 2018 immoo ji'a 3 keessatti qofa haleellaan kun 13,443 ta'uu kan baroota baajataa darban irraa daran caaluu daayirektarri olaantuun dhaabbatichaa Aadde Tigistii Hamdii eeraniiti jiru. Aggaammiiwwan taasifamee dhibbantaa 97.8 qolachuu kan ibsite Aadde Tigisti dandeettii aggaammii haleellaa qolachuu dhaabbatichi guddachaa jiraachuus ibsaniiru. Koreen dhaabbii hariiroo alaa fi dhimma nageenya mana maree bakka bu'oota uummataa gabaasa kana gamaggamee tattaaffii bulchiinsaa kun godhe galateeffachuu bulchiinsi nageenyaa Neetwoorkii odeeffannoo ibsaniiru. Haa ta'u malee balaa haleellaa saayibarii dabalaa dhufeen ilaalchisee keessaa galchuun dandeettii ittisaa daran cimee dhibbantaa 99 ol akka ga'uu qabu cimsanii dubbataniiti jiru.
Egaa hordoftaa fi daawwattoota qaroo miidiyaa irraa oduun biyya keessaa kana fakkaatan oduu bargama isinitti hima. Kaameruun erga filannoon kololeessaa 12 eegaltee biyyattii keessatti mormii mudatee lubbuun namoota darbaa jiraachuun himameera. Sababa jeequmsa kanaa kan ta'e manguddoo waggaa 92 yeroo 8ffaa filannoo mo'achuu yoo ta'us immoo Kaameruun jeequmsa hamaa keessa galtee jirti jechuunis ibsameera. Erga manguddoon waggaa 92 Pool Biyyaa yeroo 8ffaaf walitti aansuudhaan aangoo qabachuu isaanii labsitee booda biyyattii keessatti hokkorrii hammaataa dhufuun himameera. Dursaan paartii mormituu Shirummoo Bakar ammallee filannoo kana injifachuu isaanii loogii qaba jechuunis falmataa jiru. Paartiin Poolii biyya sochii dimokiraataa uummataa Kaameruu jedhamu garuu himata kana kuffiseera. Poolisii fi aanga'aan nageenya biyyattii mormituu humna cabsuun isaanii addunyaa irratti ijoo dubbii ta'eera jechuunis ibsaniiru. Hawaasni idil addunyaa gamtaa Afrikaa fi gamtaan Awurooppaa hokkorri kun hatattamaan akka dhaabbatu waamicha dhiyeessaniiru. Bara 1982 erga aangoo qabatanii hanga ammaa Kaameruu bulchaa kan jiran Pool Biyyaa umrii isaanii yeroo aangoorra turanis addunyaa irratti qondaala umrii dheeraa jechuunis ibsamaniiru. Filannoon kololeessaa 12 geggeeffamee sagalee kenname keessa dhibbantaa 53.7 argachuun injifataniiru. Morkataan isaanii Shormoo Bakrii ammoo dhibbantaa 35.2 fiduun injifatameera. Kooriyaan kaabaa daawwannaa Tiraamp dursuun yaalii misaa'ilaa taasifte. Pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp daawwannaa Kooriyaa kibbaatti taasisuufis jiran gita isaanii Kooriyaa kaabaa Joong Kim Giyuun waliin mari'achuufis fedhii qabaachuu ibsuudhaan isaan hordofee Pyongyang yaalii misaa'ilaa taasisuu ibsiteerti. Kooriyaan kaabaa har'a misaa'ilota fageenya dheeraa furguggifatuun gara galaana kooleetti dhukaasuu ishee kan beeksifte wayita Tiraamp yaa'ii walta'iinsa dinagdee Eeshiyaa Pasifiikii irratti hirmaachuufis gara Suuditti imaluuf jiran irratti ta'us beekameera. Sababbiin himameef Kooriyaan kaabaa misaa'illi kun sekoondii 7,800 keessatti bakka yaadame akka rukutuuf fooyyeffamee hojjetamuu isaa gabaasaniiru. Misaa'illi kun immoo fageenya hangam akka imaluu fi wantoota wal qabatu biroo irratti ibsa balaa kennuu irratti of qusatanis ibsanii. Kooriyaan kaabaa fedhii marii Tiraamp deebii kennus baattu baatii 5 booda yaalii misaa'ilaa taasisuu ishee iyyuu akka marii kanaaf qophii hin taane deebii ta'uu mala jechuudhaan kan xiinxalan dubbataniiru. Andolaan gabaaseeti jira. Waancaa addunyaa bara 2034 qopheessuuf carraa kan argatte biyyi baha giddu galeessaa Suud Arabiyaa magaalota 5 keessatti istaadiyeemii 15 ijaaruuf karoorfattee hojjechaa jirti jedhame. Biyyattiin istaadiyeemiin ani ijaaruu kan kanaan dura lafarratti beektan osoo hin taane samirratti jechaa jirti jechuun gabaafamaa jira. Suud Arabiyaan piroojeektii guddaa kaaba lixaa biyyattii qarqara galaana diimaa daangaa Ijiptii fi Joordaan dhiyootti magaalaa ammayyaa hundeessuuf karoorfatte keessatti istaadiyeemii lafarra meetira 350 ol fagaatee argamu ijaaruufis karoorfachuu beeksifte. Istaadiyeemiin kun immoo namoota 46,000 qabachuu kan danda'u yoo ta'u immoo bara 2027 ijaarsi isaa eegaluun bara 2032 xumuruufis karoorfatteerti. Ijaarsa isaaf baajanni doolaara Ameerikaa biliyoona 1 ni barbaachisa jechuun ibsite. Suud Arabiyaan karoora kana milkeessinaan biyyi jalqaba istaadiyeemii samirratti ijaartee taatii jirti jechuun gabaasni ka'eebii wabeeffanne. Egaa hordoftaa fi daawwattoota qaroo miidiyaa irraa oduun galgala kanaaf qindeeffanne kana fakkaata. Hanga ammatti waan hordoftanii galata qabdan isin jecha akkuma beekamu miidiyaa keenya sabiskiraayib, laayik, sheer gochuu hin irraanfatinaa isinin jedha.